bersama. Nuan-nuan kita ada jadi cuma karena sudah sangat nasida jole di sini ada jole guru situ sima sewu nipi siang sima fadila siang قلبي طهري والمتاسس وينظر مكتي
ya sanukudi dirahmati Rabbi ya zikhannas isu masyakari Rahma sidor katus Eroba sabari Anakku bangkabu Jatim dirarini Gatok kusihanna Jaden dini Rabbi sidum fatih Moti kecip sami Gabroto walabe Be acip acip Kodi kai pisani Tanya tua cimi Cirenya gamacu Aka ciratani Rahman Ya Rahim Ya Qudus Ya Alim Rahman Ya Rahim Ya Qudus Ya Alim Ya Wattaqullaha ya Allah. Ya berhenti
Gokitti warra jannataarra jaaruun taane. Gokitti warra jannataarra jaaruun taane. Eegala fadhayeen kiyya. Gokitti warra jannataarra jaaruun taane Faatimaan intala Nabi Muhammadillah. Eegala akkasitti gokitti akkuma kanaatu isinii haqa galatooma hedduu barbaade maaliif yoo feetan taate majlisa yookaan qalbii naa jiraata gabaabsatumaan dubbachuu deema majlisni haramayaa guutuuti haramaa guyyaa magaalaa haramaarraa guutuu manni guddaan gamanaa kuni kan ijaaramee isinii fi amma dhaabamuudhaaf waan gabaabaa hafe mana dheeraa kana yoo rabbi fedhe teessanii inshaallah irra teessanii keessa teessanii bilaaboortiin guddoon irra dhawamtee barsiisonni achi bahanii hadiisa irraa tafsiira irraa afaan barbaachisu hundaa'u arabiin akka haasa'uu dandeessan innaa ingiliffaallee uumu silaa barbaachisu hundaa'u qooda karraa argatanii jijjiirama fiddanii biyya hundaa bakkii taatan torban keessaa guyyaan tokko baadiyyaa fi magaalaaf waliin godhamee asitti nama yookaan waliin qooda guddaa fudhatu haamata guddoo fuulduraa qabnaa warra san hundaa'u itti ga'u rabbi sinaa godhu. Aamin yaa gaafa dadhabde jedhamu hawa warra akkas harkatu sinaa godhu. Maaddaan haraashii tun yogguu jaan mana keessatti wal nama taasisuu jechuudha. Warra bultii harkaa yakkattee fara deebisuufi jechuudha haraashii jechuun. warra afaan wal wallaalee afaan wal beeksisuu jechuun abbaa manaati warra adeemsi jiruu fi duniyaa fi akhiraa akkamiin wal maddii hucciisan waanjuu tafsiira baratan namni kun aqiida baratan waa hedduu hadiisa irraa aqiidaa irraa siiraa irraa waa hedduu waan barataniif wanni kun qajeelfamaa duniyaa fi akhiraa waan hin keessaa qabu warri bultiin mana keessaa harkaa gar tokko jallatallee liqin deebiteefi waliin jiraatu jechuun warri afaan wal wallaale afaan wal beekuu jechuun kanaaf kalaama beekuuni akka hawaasattis waan isaan qabu itti hima akka abbootii manaattis waan isaan qaban itti hima kanaafuu carraa kanaa akkatuun carraa qaraatii akkuma reefu isheen jiru
warri guyyaa sun kaanii bakka tana dhaabbatanii boo'anii masgida kana guutuu oosan barattoota bakka tana jiru odoonii fi bareedaan kun jiru akkana taane jedhanii imimmaaniin nama fixan lubaa guddoon lafaa kaate kanaaf irra carraa kana isin jala jiraatu birootu fafagootu akkatti irraa oo'aa jiru isin carraa kana harkattanii qabbana sodaatanii ganama rafuun rakkoodha warra qabbana sodaatan rabbi isin haa waru gaaf tokko namtichi warri waan qaraana warri kitaaba rabbiin beekne jiruun harkaa yakkatte wannin isin iyyuu namtichi hedduu jaartiin saadunii jaahilaa wallaaltuudhaa waa takkan beeytu isa kana ilmaan irraa horee yoon aree ilmaan kanaa hadiyyaa waa jee nama obsa qabu gizee hundaa'u asumaa ta'ee dhibama namtichi kun kana birraa guyyaa kaan afaan kaayatee itti taa'ee yaa kaddooti yate qomariin barbaada akkamina wajjin mari'achuu dandeessaa jee rakkoon hin jiru ni mari'annaa akka salaan gaa marii ni bannaa akkuma nama muhaadaraa banuutti hojjee waliin mawduu lafa kaatanii ajandaa waan birootiimi ta yeroo ta'anii haa haftu akka feetana godhi bishaan illee na guursisi qoraan illee ol na kennisiisi harma feetani ergi yogguun guutte qofa hogguun ana kaddoo je hundi qophiidhaaf mana kiyyaa takka yaaddawni nin jiraata ka keessummaa gannaata ajii keessummaa tanarraa bashaashi akka gaariin narraa milkaansi hogguu isaan kutan hoggusmallee kara feetani ergitu manallee hin haqaa'oomaan hin goon hin qabu jee meelaan nama rakkate nama kitaabaatu beeki jaahilaa akka nama godhaa akkasiin godhuutee kana hogguutu godhaabbatamoo godhaa keessummaan dhuftee bira guuttee keessummaa yoggaa guuttee gaa manaa baduu keenyaan inni marii abshira abaarra guyya dhuftan baarakallaa fi kun baga dhuftan jeetiini akka gaarii simate isiillee gammaddeetuma gaa ta'a ammaa rakkoon hin jiru jettee teessifte hangaan ooluu dhagee dhufuu haddoo jee wamata kan sadaamadhaadhee fi nyaatarraa waan dhiyaatu odoo shuurollee taate tadaftee dhiyaatu hunda fi dadakka biyyee naga keessummaa xiyya barjaatti fiditti marhaban deemni godhaa jettee inni ga'arraan tara kanaan ganumarraa harkate kanama janna ibidda rabbii miree ogguutaan kana birraa gaa ogguu caa dhufe waan sani qonqosa itti kennitee ogguu barcaa fuudhee ogguu caa dhufe itti kennitee jiruun hindichanne aboo itti kennitee ogguunni jiruun itti kennuu maal hoo qoronfolaa duraa jetteetuma qoronfolaa ma jettanii horsa abaanii darbite namicha fuutee horsa duruun owwisiisu itti keeka bidinaasu kitaaba rabbiin beektuu mire bada konfora fudura yettuma faforsa ho yettena fani bichate ramu rakon injitu je keisuma garte mire ala wadalle wal bira jarri wal arkadurati mana gama gama godani huma rakon injitu bichate ramuni je naga keisuma nangare je gurbawan hayute khani sin konforsa afani chupalte bichate ramuni rakon injitu je khanabu mana keisati kana wal gubajira namne kono gwati mana olin dema yette inni gaddeema yoggaa isin jette isaa ol deema gaddeema jarro kun faallaa haabanii ilmaan isaa gidduu dhufu kun ilmaan wal nyaata ilmaan maal nyaanna ilmaan akkan qabne hawaata kan qabne halafata irratti abaarsa isaanii shammadu jarakkanaa kanaatu asarri isaanii isinaa balleessu waan namni dhuun saniitu isaan kan hedduu argama warri kitaaba rabbii baratee abbaa manaatii haadha manaatii walii tole ilmaan lafatanaa rahmataatu argama kanaafuu ani gabaabsoo biyyaa wanni jechuu fedhe jara keenya maddaan teenya warreen maddi hundaanuu tan bakka jirtanitti qaraatiitti nu jabaachuu torbaan lama keessaa muhaadara itti mari'annee yookaan baatee keessaa goona odoo arra hanganaan hin ta'in hanga masgida kana guuttanii isin dura baanu takkatti naannoo hundii guyyaa fuuldura argamtanii asitti waan torbaan lamaa fi sadii bilcheeffannee yoo baadiyyaarraa waa bilcheessanii dhuftanii sagantaa keessa isin goone sagantaa majlisa tanama baadiyyaa haasii dhufe bakka fedhe yoo dhufes sagantaa nana qaayyoo guyyaa san fuulduraan dhufee nutti himate akkasi sagantaa nama muraasaan godhaa yaana guyyatti madda haraashee irraa nama 8 muhaadiraata karan nam 8 ni dabarsa akka har'a sheekan heddummaatanitti illee isinitti heddummeessinu sheekan illee tokko lama goona sagantaa fuulduraa fooyyessaa ayyaana bakki tun isin hundaa fi malee ganda tokkoo fi miti majlisni ganda tokkooti miti warreen tarafa kanaa bantii tara hundaa dhuftan hundiru hedduu galatoomaa fuulduraa nuti ni addaa sagantaa dhuftanii barreessitan walgoo haqabuus barreessitan dharraa isiniif kennina insha Allah fuuldura jabaatanii itti fuftanii
ناقلتو مانجا أجابينو خوني أرد مرامتي بسامتي معادرات ربال لما خيسا ديمتو إذا مريان يو خاباتي بونا يو خاطر ربال لما رديمنا سنبودي رول مريانا إن شاء الله ناجبادا قلتو ما ورد رفهم دارو تنسين جيجا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميديان الراب من لينا كانوا دروا على بالبلي سنة سمان ابتداء منا سنين قد تشيني تعرض لبعض نبتة يشور بدت أبو ما بيجرب يجوله سنين جزاكم الله خيرا جزانا دعائي جواب في أمس جوابا أبا حافظ دعائي هاي سنين كرو آمين جتمون لم الله كنجي يتم آمين جتني يقولني أسيت موني دي تجوزك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد آيات كينيا شمرة كينيا وبلين كينيا والمغرب شيخ كينيا ورين اللي بدي يفتني كلامه مقالات بسيني نكتوت مقالات بكتنا تمجلسات شيكني في آيات كينيا في شمرة كينيا في أكنا تولتي قالوا بعدين مسمطة نما ميرا بكوندان واني أقولي كينيا حرما أمور ملكا واني أمرها لكا واني Kasidura kata percuma. Namun Rabbi Ar-Rahmege, Ar-Rasenge, lebih kata alhamdulillah ya. Berwanin akan juf. Syahadam tular Muhammad Ahmad Bishamu waterkau to kojiane di kawan Karachi. Isa birat di Bukhari kare Syamu water. Gawan di Achi. Isa birat di Musaniye. Aku orang tu orang sini kerasi. Heras kita orang sini kerasi. Kali sini kerasi nak karya kerasi nabi jenji. Syamu water. Awasat ini. Gawan itu kita Musan kiani pan. Bid mali bakas kan. Bid itu nanti edaran cerita dapat betin. Edawannya rata nama kumasan. Nama kumam mereka manda raji itu manda orang boleh. Manda orang boleh. Hadiran Allah. Manda orang boleh edaran kumam nanti. Syekh Adam. Nama kumam mereka dilai bisu. Edaran gabung jasa edaran nanti. Akaseti wasa na kira fasare tumbana nutiga shemratin matan adur mi ane raisu amata di jam ma so to bitu lega mi tar mata nutila bu jawre tumbana wa mata rashi alhamdulillah wanda magam manchisu ingoina da ana ko duro mo duro na ma ko iga ingoina tanabu nutila bu jeje tin alhamdulillah tumbana Syadam, amata shantam syadam itu berarti nama kuma shantam ya harga setak harga saya ini semua itu nutiga apa amata satu minum terakhir lagi nama kuma di tempatnya isikan aswa bahasa sanjungta isi warat lu ya kerana apa bagi Rabbi senamil kes ayat ada yang isi Rabbi senaderis kasamaran itu semua Rabbi senaderis Aisini di bawah mana saya ketis boleh mungkin sinaderes, ilmu saya sendiri Rabbi sini apa kel, wan mesin manun masalah, jiru mata tamaturan kiri jamin kene mesin, iga tamaturan kiri jamin kene mesin kalau Rabbi tar, nutu ya Rabbi tamaturan kiri jamin jiran jawab, jadi maaf dari simas, tanah Rabbi lagi kiri jamin mo. Rabbi ne urmi taisa barha Rabbi sini agam. Jabe dulu malle sini agam. Jabe malle Rabbi to kuch kuwa taisa agam. Rabbi sini agam majisu. Aku makana mero
fedhu yeroo silaa namni lafaa ka'uun feene yeroo qabuu fayyaa qabuu silaa namni abidhaa bira barbaadee har'a deemummaan nagina jee silaa yeroo hafuu barbaadu yeroo san taatanii dhuftan jechuu rabbi silaa mijeessu guyya tokkoon beekaanii harroonni akkumatti buleetti tuqomalee itti ooluu gee kani namna lamaa sadii hayyama kadhatee obbaa asitti ol bilbilu amiirri keenya keessa biyyaan obbaa asitti ol bilbilu kunoo namni masgiida guutuu koo aboo amma kanatti abbaa qabdii akkasitti kan asillee jiraachuu baatu waa sana akkasitti dhageechuun baatu warra roomilleen isaan hin hambifneechuun baatu ni ajabtuu isin jira akkanuma nyaata rabbi isin duraafatanii tajannatul firdoositti isin geessitu rabbi isin haa godhu hiika isin haa baasu kafayyaan qabnallee rabbi nu haa fayyisu kafanas kulusiin itti jirtullee rabbiin isin haa fayyisu yaadallee rabbi isin haa baasu ilmaaniif waa hunda rabbiin jiru taas duraatetti taas booda jijjiirama guddaa rabbiin isin jidduu haa fidu daangaa baga ganamfanne kayyatti rabbi isin haa godhu namni ilmi ganamfatanii si namni diina kee ganamfatee hunda namni barakaadha qaba namni ilmi ganamfate faana tartiibanii qabu kanaafuu rabbiin ilmi keessanii fi jireenya keessanii fi qabeenya keessanii fi fayyaa keessanii fi ilmaan keessanii fi hunduma keessaa rabbi barakaa isinii haa ta'u ani isinitti dheereessuu hanganumaan isinii silaawaayyoon isinii jechuu barbaadu du'aa illee hedduudhaan jira waan yeroonis gaa yeroo gartee akka jaltee si keessa laalladhuu sanii rabbi isin haa milkeessu hamtu rabbi isin irraa qabu wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Isin warna harashida bagara baraka
fayyaa qabdu maaddaa ilmiidha maaddaa daawaadha warra ilmii raabsuudhaan leenjiilee wajjin fudhatanii wajjin baratu hedduu bareedaadha. Kanaaf isinittii maqaa walitti hidhamtanii waliin baratan hedduu kunis yaada akka waliinsa qabudha inshaallah. Kanaaf maaddaa daraashii akka waliinsaatti sadarkaa hunda jirtan akka waliinsaatti malee maaddaa daraashii waliin isin jechuu barbaadu akka waliinsaatti waliinsi daawwannis biiroo adda addaatii fi moota adda addaa qabaatu wajjin akka maaddaatti maaddaa waliinsa kana biiroo maaddaa kana waajjira maaddaa akkanaa itti akka maaddaa qabdu jirtu garuu maaddaa haraashiidha waajjira maaddaa haraashii yookaan biiroo maaddaa haraashii jennee biiroo isiniif kennuudhaan qophii barbaachisuudhaan turre jirra fuulduratti inshaallah biiroo teessanis akkuma manni teessan manni maaddaa haraashiidha manni dubartoonni itti baratan ijaaramaa jiru kanatti biiroo teessanis biiroo maaddaa haraashiidha waliinsa daawwanniisidha isin qeebalchiifna akka maaddaatti maaddaa biiroo qabdu yoo jiraate maaddaa teessan akka taasifamutti qabna majlisini biiroo waajjira adda addaa qaba malee akka maaddaatti maaddaa qabdu jirtu maaddaa haraashii akka maaddaatti waajjira bobaa baatu biiroo bobaa isiniif kennee inshaallah fuuldurattis kana caalaa akka hojjettadhaatti qabna. Kanaaf warri maaddaa haraashii galatoomaa bagaasa jedhan hawwan keenyaa fi shamarran keenyaas galatoomaa jechuu barbaada. Akkasumatti malee warri maaddaa haraashii hatiiraa hanganama bartanii asumaan jabaatanii carraa bareedaa sanitti isaa fayyadamanii jechuu barbaada. Maaddaan haraashii kan hawwaniitis kan shabaabaatii fi gurguddootis hundiru jabaataa jechuu barbaada. Kanaaf inshaallah baga rabbiin carraa kana isiniif kenne umriidhaan jiraattanii duniyaarra warra gammachiisuu jiraattee sichi dhabne abbaan keessa jiru hin beeku carraa bareedaa akka kanatti barnoota bareedaa akka kanatti sheekara kanatti isin barsiisu akka kanatti jabaataa fayyadamaa warri majlisa gaafatanii illee jiraatte majlisnis isin deeggaruudhaaf waan barbaachisuudhaaf qophiidha hedduu isinii gammadna jabaataa inshaallah galmaadhaan isin haa ga'u jechaadha sheekar isin barsiisuu isirratti jazaa haa qabu jazaa guddaa rabbiin haa kennuuf jechaadha isinis warri maaddaa haraashiidha jabaataa itti fufaa waan guddaa jirtan waan jaba jirtan diin rabbiin uummata Muhammadin gaggeessaa keessaa jirtan haawwan keenyaa fi shamarran keenya warra isin barattan keessaa waawwan galanni isinii qabnuu fi jaalatti isinii qabnu baay'ee guddaadha hedduu jabaadha hedduu gammachiiftan hedduu isin haa gammadaa jedha akka majlisattis hedduu gammachuu guddaa isinirraa qabna fuulduratti argitu isin haa qabna maaddaa tana maaddaa himmaata magaalaa hunditti keessa jirtu akkasumatti ammas tan baay'ee hirmaattoon dirqama sirra yaadne isinis maaddaa waliinii godha osoo maaddaan isin warra baratu bichaa hin taane maaddaa warra itti jirellee itti fiddan waliin oftanii itti fiddan haa ta'u jaa umura irratti waliin jechuu barbaadu isin warri maaddaa haraashii baratu jirtan warri baratu tokkummaa fi jaalatti teessanaa jabaatu hedduu tokkummaa keessan jabeessaa itti fufaan jechuu barbaada inshaallah fuuldurattis waliin jirra galatoomaa jabaadhaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Karaarratti gama dubartootaatiin nu wajji hirmaatan kasagantaa gorsaa yookaan walaloo gabaabduun dhufteef ta'us dhaamsa warra qabuufis sagantaan keenya banaadha asumaan akka dhaamsa isaanii fudhannu malee akka hin deemne jechuu barbaada. Dhaamsa amiirri keenya kan majlisaa Ibrahim Ahmad Tayyib Jaanirra manni majlisaa hamma isa isiniichitti gartan kun mana dubartootaati yoo rabbi bare inshaallah bara dhufuun muwaadaraa daraja san keessatti muwaadaraa dubartootaa godhamti waajjira dubartoota maaddaa haraashiidhaa biiroo achi keessaa qaba irraa murree isiniif godhaa jirra waajjira guyyaa jaarri isinuma dubartoota magaalaa Haramaayaatu tanigee akka dubartoonni baratu godhaa jedhaaf isin dhaammatee mee takka takbirtaadhaan naaf jecha kana jabeessaa jechuu barbaada takbirtaan jettammoo ni dhiiftan mee takbirtaan akka Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim.